Yeroo mara callisuu keetiin mana keessatti rakkoon guddaan kan uumamu. Waan xiqqootiin callisuu keetiin rakkoo guddaa uumti. Eenyudha garuu mucaan Chombee jedhamu kun? Eenyudha? Mucaa eenyuti? Mucaa Caammaayee fi Maakiddaati. Caammaayee? Caammaayee maalii haasofta? Dubartii nanaa fayyaan qabdu moo? Lakki. Caammaayeen abbaa Chombeeti. Namichi yoonu saamee dhugaa qaba kaa mucaasaa uggurtee. Iyyaasuun Chombeedhaaf jaalala addaa qaba. Akka mucaa isaatiitti ilaala. Egaa harmee koo hin beekta. Jaalalan Iyyaasuudhaaf qabu hin beekta. Akkan garaa isatti hin jabaanne hin beekta haadha koo. Ani oduu kee dhaga'uuf hin dhufne. Oofii ijoolleen hundi eessa deemanii manichi kan akkasitti qorre. Iyyaasuun gara biyya alaa deemeera. Abeel immoo hojii tokkoof gara baadiyyaa deemee jira. Jedhi ga'e sigaa. Isa tokko biyya alaa tokko baadiyyaa hojiidhaaf. Garuu dhiirri jabaan bakka hin jirre kanarra kan fooyya'ee ta'uu hin danda'u. Ajaa'iba! Uummanni kurkuriitti raadiyoodhaan gurra isaatiin osoo dhaga'u abbummaa kee jabeessite namichi gante sun har'a maaltu argame abbummaa kee amanuu dandeessa?